dalagaan tiyyana jala haa baddu malee yoo ani siirii falfala rab akka ishiin jaarsaan adda baatu yoo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Muhammad Bayaan kafartee jirta, amantii irraa baatee jirta. Sihirii hojjechuu ni hojjedhaa dhiisii hojjechiifachuun kufriidha. Bakka akkasiitti illee argamuun kufriidha. Akkamitti ati intala shamaraa takka jaartii intala xiqqoo obboleettii kan keessanuu sanuu kan waggaa meeqa dura si gargaaraa turte sihirii hojjedheetan abbaa manaa isiitiin adda baasaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maal Muhammad Bayaan rabbi jedhiiti nama ilmi rabbii barate miti ati. Intaltii rifattee onneen dhawu jedhee boo'icha mimmaan dik goote gisee waan kana dhageessu. Wallahi rifateen sodhaatte. Shamarri moo waa akkasii hin shakkiti beektaa. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم. yoo akka ishiin gadaamessi ishii goggogu itti hin hojjetin ani Muhammad Bayaan biti. Aboo yoo isin abbaa manaa isii dhiiftee walii kanaati isii fuudhuudhaafi jaartiin qabdu ati. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Gadaamessi si maa goggoga obbo? Gadaamessi si maaliif goggoga? Kan warra goggogee yoo rabba jiisuuf. Maal balleessitee gadaamessi si goggoga jazbaa nama maal kun na gurbaa maraataa? Akkamitti ati intala shamaraa akka jettee abaartaa? Sihirii inti godha jedha bara akka gadaamessi isii goggogutti. Ati gannoota? Aboo dhiiruma kadii kana maqaa dhiiraa nyaata. Mee akkamitti namni waa akkasii dubbata? Sanuu laayivii irratti maqaa dhiiraa nyaate kun mee namni takka fakkeenyaaf badiin jedduu jiraatti argame hanga kana hin ga'u riyaala 5,000 riyaala 5,000 sihirii namatti gootaa gurbaa. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Gara ustaazummaarra gara saahirummaatti maal fokkuun hamma na ga'u kitaaba qaraate sana hunda balleessitee bishaan hidhatte kana jammarte amma moo sihirii jammarte gurbaa. Wallahi fokkifameera badameera wallahi. Sheekotiin nama kanatti dhiyaadhaa gorsa gara ibiddaatti deemaara. Namootas gara ibiddaatiitti deemaa jiranii. Haalli kun haala gaarii miti. Sihirii ummata barsiisuun gaarii miti. Sihiriin meeshaa sheexaanaati. Waan sheexaanni ittiin hawaasa keenya ummata keenya dararaa jirudha. Akkasuma namni immoo kitaaba qaree jiru namni amantii islaamaa kana barsiisaa ture waan akkasiin hojjedha gidee jedhu maqaa amantichaatiif illee gaarii miti. Maqaa hawaasa keessa dhalateefis gaarii miti. Deebi'ee 000 dammoo nama sihiriin itti godhamu kanas miidhuu danda'a. Ofii isaatii illee of miidhuu danda'a. Akka inni of miidhu waa beekamaadha. Namni utuu waan akkasii yaaduu waan akkasii hojjetu gara fuula rabbii deeme akka inni araarama hin qabne beektan shirkiidha. Waan barbaachisu miti. Waan amantii keessatti eeyyamamuu miti. Muhammad Bayaan waan kanarraa of eegisiin jechuu barbaada.